Ashamaa Oromoo harka fuun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu. Nageenyi koo kan onnee irraa madde qilleensa irra balali'ee tulluu qaxxaamuree laga cehee isin akka qabu bakka jirtanutti isinin jedha. Har'as akkuma yeroo duraanii jechaadha. Viidiyoo baay'ee tokko viidiyoo akkaan bareedduu ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheen dhufe. Viidiyoo kanatti namni biliyoonni meeqa akka inni itti gammadu rabbiirraa abdiin qaba. Namni biliyoonni meeqa akka inni itti gammadu jechaadha. Namni kun meeqa akka inni itti gammaduu danda'a. Innis maanni jechuun keessan yoo jiraata ta'e jechuun akkatti jettan uummoon qabdan dhugaanuu viidiyoo waraabaa jira akkamitti maani naan jettu ture. Viidiyoocha hanga xumuraatti yoo ilaaltan garuu maani naan hin jettan jechaadha. Kanaaf innis namoonni tokko tokko bakka jawwaalii keessan akkaawuntii gootanii irraanfattanii dhattanii akkaawuntii keessanii gaafa dhattanii akkaawuntii keessan kompiitaratti geessanii nan jawwaalii keessan kompiitarri banee wanti isin jawwaala keessan irraa qabdan sin duraa gubatee jedhe wanti isin jawwaala keessan irraa qabdan sin duraa yoo gubatee waan sana yoo argachuu hin dandeenye gaafa jawwaala keessan kompiitara deebi'ee jedhe waan duraan keessaa qabdan guutuu argachuu dandeessan jechuudha. Guutuu akkuma jirutti argachuu dandeessan. Kunoo barnaamija kana buufattanii pilaastoorii keessan keessaa barnaamija kana buufattanii kanaan argattu jechaadha. Akkan itti isin agarsiisu nafaana deemaa hanga dhumaatti isiniin jedha. Namoonni suuraan abbaa keessanii kan haadha keessanii yookaan kan obboleessa keessanii faa isin duraa badee suuraa fireendisa ta'u kan isin duraa badee kunoo har'a argachuu dandeessan har'a milkaa'uu dandeessan isiniin jedha. Har'a milkooftu kanaafi akka isin itti milkooftan kunoo gamanumaan isin agarsiisan isiniin jedha. Innis kunooti isin irratti hin dheeressu viidiyoo kana yeroo gadhiisan immoo sheer godhaati ofii keessanii akka dhuunfaa keessanitti itti fayyadamtanii dhiisuu osoo hin taane hiriyoota keessanii daddabarsaa sababa kanaatiin namni tokko nam lama irraa milkaa'uun isaa hin oolu waan ta'eedhaafi kanaaf suuraa duraan bade namni yeroo baay'ee ramzii jawwaala ofii irraanfatee jechaadha. Ramzii jawwaala ofii irraanfatee kompiitaratti geessee kompiitaraan irraa miccisiisaa jechaadha ittiin banataa. Kanaaf ammas yeroo namni ofiin banatee jennaan wanni inni jawwaala sanarraa qabu duraa badutu jira jechaadha. Sana deeffachuudhaaf immoo har'a milkaa'uun keessan hin oolu. Bakka aappiin kun duraan dalagameedhuma jira jedhee yaaduun jechaadha. Har'a kunoo dalagee isiniif fideetu dhufee waan hanqate tokko isiniif hin guuta. Abshiraa ijoollee Oromoo amman duuniyaarra jirutti isin faanan jira. Isiniif hin jiraamu beekumsa kooti isin faanan jira. Abshiraadhaa laayik sheer godhaadhaa onnee babbareedaa isaa koomentii jalatti naa kennaa na gammachiisa. Akka onneen koo gammachuu argatu na godhaa. Anis yeroo sana jabaadheen isin hojjedhaan isiniin jedha. Yeroo isin baay'ee tokko nu fayyadee jira jettanii nu galateeffattan baay'ee tokko bareedaadha gaafa isin naan jettan keessi koollee gammachuu argata ijoolleen bakka hiriyoonni koo irraa fayyadamaa jiru Oromoon koo irraa fayyadamaa jirannaan anis dafeetan isin hojjedhaa jechaadha. Amma garanumaan utuu hin dheeressin gara aappichaatti isin dabarsa dhiifama isin irratti hin dheeresse garanumaan gara aappichaatti isin dabarsa nafaana yeroo tokko gootaniitu akkam gootan egaa kunooti jechaadha. Kunooti jechaadha haala kanaan argachuu dandeessan jechaadha. Waan isin duraa bade kunoo waan isin duraa bade haala kanaan argachuu dandeessanii jechaadha. Ilaala waan tokko iyyuu keessaa hin qabu jechaadha. Anamma waan takka iyyuu keessaa hin qabu. Niimoon illee keessaa hin qabu. Waan tokko illee keessaa hin qabu jechaadha. Keessaa bahee isin haa agarsiisu mee. Keessaa bahee isin haa agarsiisu. Mee akkanitti keessaa bahee isin haa agarsiisu laaltu ga'a. Amma yeroo tokko keessaa goone keessaa baana jechaadha. As keessa gaalaarii keessa tunna wanni tokko hin jiru jechaadha. Gaalaarii kana keessa wanni takka hin jirudha. Dudduuba deebina jechaadha. Kunooti gaalaariin koo gaalaariin kunooti yeroo tokko irratti goona hin jiru jechaadha. Viidiyoo tokkitti kun as keessa jirti. Viidiyoo tokkitti jirti jechaadha. Saniyyuu viidiyootti iyyuu gubee isin agarsiisu jechaadha. Viidiyootti iyyuu gubeen isin agarsiisu isin keessa jirtanu alaa wanni tokko keessa hin jiru jechaadha. Gaalaarii koo kan koo keessa kunoo mana kana sin laallaa hin jiru mana kana sin laallaa hin jiru mana kana sin laallaa hin jiru jechaadha. Kanaaf garanumaan gara aappichaatti immoo aappichatti jechaadha. Kunoo waan duraan badee waggaa meeqaatamaa jechaadha. Waan isin keessaa diilettii gootan waan waggaa meeqaatama duraan ture jechuudha. Fedhi waggaa 3 fedhi waggaa 4 ta'u kunooti waan fedha ta'u guuree isinii fida jechaadha. Fedhi viidiyoo fedhi audiyoo waan duraan jawwaala keessan keessaa isin duraa bade har'a itti milkooftani har'a gammaddani Oromoo koo gammadaan isiniin jedha. Laayik sheer walii godhaa viidiyoos haa ta'u audiyoo haa ta'u wama jawwaala keessan keessaa isin duraa badee jedhe waan isin duraa formaat ta'e jedhe wallaahi har'a milkooftani isiniin jedha. Kunooti waan duraan dhufeen aan diilatti gogoone waan keessaa balleessine waan formaat ta'e haala kanaan argachuu dandeessanii isiniin jedha Oromoo koo. Argitanitti miti amma akkamiin gadi buufattan egaa akkamiin keessa gadi buufattanii itti fayyadamtan lamisaalaaf mee kanatti tokkee godhe isin agarsiisu jecha gadi buuse. Ammas kanumatti dhiifama ammas
kanuma godhee isin agarsiisu kana godhee isin agarsiisu meeqatti raayitadhe suuraa 3 jechaadha. Kanumatti raayitadhe isin agarsiisu suuraa 4 kunoo eessa keessa tuttani gaameme bakka isin tuttanii banattan immoo isin agarsiisa kunoo la as keessa jirti xiyya gad dhaabbattu kanarra yeroo tokko okay gootu xiyya gad dhaabbattu kanarra yeroo tokko okay gootu. Ammas kunoo bakka kana keessa jecha xiyyi isiin gad dhaabattire kunoo ishii kanarra yeroo tokko okay gootu. Ammas immoo ishii kana keessa andaganaa okay gootu jechaadha. Okay gootu. Amma gadi bu'eera jechaadha. Gadi bu'ee jira. Garanumaan mee gadi bu'uu dhiisuusaa immoo isin agarsiisu gaameme. Kunoo ati gaalaariin kun as keessa jira sila duwwaa jira jedhee isin agarsiiseera. Amma immoo yeroo tokko okay gootu jechaadha. Kunoo gadi buufadheen jira jechaadha. Waan isin duraa badee waggaa meeqaatamaa kan jawwaalli keessan isin duraa cabee jawwaalli keessan mana kompiitaraa ture jawwaalli haaraa ta'e banamee isinii dhufe haala kanaan argachuu dandeessaniin booyinaa Oromoo koo har'a gammaddu viidiyoo kanatti namni biliyoonni meeqaatamni kuma bakka namni biliyoonni meeqaatamni akka itti gammadu rabbi irraa abdiin qaba. Galatoomaadhaan waan dhaggeeffattaniif kan hunda waan nafaana turtaniif naaf galatoomaa naaf jabaadhaan isiniin jedha share like walii godhaadhaan hiriyoota keessanii daddabarsaa akka dhuunfaa keessanitti itti fayyadamtanii dhiisoo osoo hin taane daddabarsaa hiriyoota keessaniin gaa yeroo biraa immoo viidiyoo biraa qabadheen isinitti deebi'aan isiniin jedha Oromoo koo umurii dheeraa jiraadhaa dhibee baranaa rabbiin salaamaa nu haa baasu tokkummaa rabbi nuuf haa kennu jaalala rabbi nuuf haa kennu ramadana kanarra ramadana milkii kan gammachuu rabbi nu haa taasisuun isiniin jedha aamin jedha Oromoo koo koomentii jalatti immoo aamin jedha.